Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra gaduma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba qaala'insi jireenyaa akka Itoophiyaatti ji'a ji'aan parsantii 14.4 osoo hin jijjiiramin itti fufee jira jedhamee jira. Oduun ittaan oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Dabalata oduu kanallee qabna. Akkasumas naannoo Tigraay magaalota garaagaraa keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamee jira. Oduu biyya alaatiin lolli yookaan walitti bu'iinsi giddugala bahaa akkuma itti fufetti jira. Haleellaan Israa'elii fi Iraan walirratti raawwatan kan itti fufe yoo ta'u miidhaa walirratti geessuunis akkuma itti fufetti jira. Dabalata oduu kanallee qabna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa ji'a ji'aan dhibbeentaa 14.4 ta'uudhaan osoo hin jijjiiramin itti fufee jira jedhame. Inni kun immoo hagam dhugaa kan jedhu qaamota garaagaraa biraa gaafii kaasee jira. Qaamonni garaagaraa yaada kennaniin hawaasa bal'aa biratti rakkoon hammaatee uummanni waan qabatee gadi dhiisu yeroo wallaaletti jireenyi qaala'ee yeroorraa gara yerootti uummata dararaa jirutti jijjiiramni akkamitti hin jirre jechuudhaan hedduun gaafii kaasanii jiru. Gara biraatiin immoo mootummaan jijjiiramaa ajaa'ibaatti dhufe jedhee yeroo kaan immoo qamadii oomishni sadarkaa gara alaatti erguu irra geennee jirra yeroo nuun jedhaa jirutti akka addunyaatti qorannoo gaggeeffameen Itoophiyaan akka Afrikaatti qaala'insa jireenyaatiin tokkoffarra jiraachuu fi uummata ofii jiraachisuuf dhibee guddaa keessa kan jirtu biyyattiin ragaan ji'arraa gara ji'aatti hin jijjiiramne jedhu kun hangam dhugaadha kan jedhu hedduun gaafii kaasanii jiru. Akka gabaasichaatti qaala'insi jireenyaa biyyoolessa Itoophiyaa ji'a caamsaa irraa jalqabee yookaan caamsaa bara 2017 irraa kaasee dhibbeentaa 14.4 itti fufee jira jedhamee jira. Gara biraatiin immoo qaamoleen garaagaraa qaala'insa jireenyaa kana hir'isuuf mootummaan karoora bal'aa qabatee irratti hojjetu akka qabus akeekkachiisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii bahaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Arsii bahaa aanaa Muneessaa ganda Gujichaa jedhamu keessatti loltoota mootummaa maqaa sakattaa jedhuun bobbaate irratti haleellaa hadheedhuudhaan raawwateen 6 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 10 immoo madoodhaan adabuudhaan injifannoo irratti argatuu beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa zoonii Ilubbaa Booratitti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti yookaan humnoota mootummaa irratti fudhatu beeksisee jira. Guyyaa tokko dura waxabajjii 19/2025 aanaa Roophaa magaalaa Qaroo seenuudhaan tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa 4 fudhatee bahuun beeksisee jira. Tarkaanfii kanas kan fudhate galgalatti seenuun akka ta'e odeeffannoon achirraa baate ibsitee jirti. Akkasumas achuma lixa Oromiyaa Mandii fi Beengwaa gidduuttis haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa guyyaa kaleessaa waxabajjii 20/2025 humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu immoo madoodhaan adabuudhaan akka injifannoo irratti argate waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas guyyaa kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo funyaan Finfinnee jalatti magaalaa Bishooftuu seenuudhaan tarkaanfii fudhateen akka milkaa'e beeksisee jira. Caamsaa 20/2025 galgala sa'a 1:00 afaaniif funyaan Finfinnee kan taate magaalaa Bishooftuutti seenuudhaan tarkaanfii fudhateen rifaatuu hamaa keessoo mootummaatitti uumee jira jedhee jira. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuu ganda duwwaa tokko bakka addaa Iyyaasuu Meedaa jedhamutti kaabinoota ol'aanoo bulchiinsa magaalaa Bishooftuu hoteela Kaartiinaa jedhamu maandheeffatuudhaan hojii diinummaa hojjetaa turan kan jedheen irratti tarkaanfii fudhateen itti milkaa'uu fi injifannoo irratti argatuu beeksisee jira. Dabalata oduu kanaa yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbeetti haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti raawwatuun injifannoo irratti argatuu beeksisee jira. Waxabajjii 19/2025 aanaa Baakkoo Tibbee ganda Sadan Qixxee jedhamutti haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti raawwateen waraana mootummaa guugsee keessaa yaasuun mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasisuu fi akkasumas waajjira isaanillee kan barbadeesse akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Gama mootummaatti tarkaanfilee bakkoota garaagaraatti fudhataman jedhaman kana wal qabate
Maaltu jedhame waan jedhu irratti odeeffannoo argachuuf yaalaa turrus odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Yeroo itti aanutti yeroo odeeffannoo argannetti qabannee kan dhufnu ta'a. Oduun itti aanu loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan guyyaa kaleessa godina Kaaba Shawaa Salaaleen aanaa Darraa irra loltoonni mootummaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 4 hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Isaanis kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'an waraana bilisummaa Oromootiin simatamanii jiru. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo simannaa ho'aa akka taasiseefis beeksisee jira. Guyyaa tokko dura immoo haaluma wal fakkaatu Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaa irraa loltoonni mootummaa 6 hidhannoo guutuu wajjin kaampii Antee jedhamu irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuudhaan simatamuun isaanii kan yaadatamudha. Oduun itti aanu naannoo Tigraay magaalota garaagaraa keessatti hiriirri nagaa geggeeffamee jira. Uummanni Tigraay magaalota Tigraay garaagaraa keessatti bahuudhaan hiriira nagaa kan gaggeesse yoo ta'u, dhaadannoowwan garaagaraa dhageessisuudhaan akka ta'es odeeffannoon gara sirraa baate ibsitee jirti. Dhaadannoowwan dhageessan keessaa muraasni tokkoffaa humni weerartuu Tigraay gadi dhiisee haa bahu, lammaffaa buqqaatonni qe'ee isaaniitti haa deebi'an, waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra haa oolu kan jedhanidha. Wal waraansa kaaba Itoophiyaa hordofuudhaan lixa Tigraay, kaaba lixa Tigraay fi akkasumas kaabni Tigraay bakkoonni garaagaraa to'annoo Tigraay jala turan amma humnoota naannoo Amaaraa fi loltoota Eertiraatiin qabamanii jiru. Mootummaan naannoo Tigraay immoo dhalattoonni Tigraay bakkoota kanneen irraa jumlaadhaan buqqifamanii jiran jechuudhaan himata. Mootummaan naannoo Amaaraa immoo bakkoonni amma loltoonni isaanii qabatan kun yookaan hidhattoonni isaanii qabatanii irra jiran kun qaama naannoo Amaaraa ture. Bara olaantummaa TPLF nurraa fudhatame isa sandeeffanne jedhaa jira. Eertiraanis kaaba lixa Tigraay fi kaaba Tigraay bakkoota garaagaraa qabatuudhaan uummata Tigraay irratti gidiraa garaagaraa agarsiisaa jirti yookaan geessisaa jirti jechuudhaan himata. Kun akkuma jirutti ta'e uummanni Tigraay magaalota garaagaraatti har'a hiriira nagaa bahuudhaan naannolee isaanii keessatti humnoonni qubatan yookaan immoo naannoo isaanii qabatanii jiran naannicha gadi dhiisanii akka bahanii fi uummanni qe'ee isaa irraa buqqa'e gama qe'ee isaatiitti akka deebi'u gaafataa oolanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun dhalattoonni Tigraay Ameerikaa kaabaa jiraatan hiriira nagaa bahuun isaanis qaamoleen naannoo Tigraay weeraran naannoo Tigraay gadi dhiisanii akka bahan gaafatanii jiru. Akkasumas waliigalteen Piriitooriyaa hojiitti akka hiikatuu fi uummanni qe'ee isaatirraa buqqa'e qe'ee isaatiitti akka deebi'u gaafatanii jiru. Rakkooleen kunneen yeroo dheeraaf akka furaman gaafatamaa turus hanga ammaatti furamuu dhabuudhaan lafarraa harkifamee lammiileen qe'ee isaaniitirraa buqqa'an rakkoo hamaaf saaxilamuu ibsanii jiru. Rakkoon jirus hatattamaan akka furamu gaafatanii jiru. Oduu biyya alaatiin lolli Iraanii fi Israa'el itti fufee jira. Haleellaa dabareen gama gamanaa biyyoonni lamaan ol irratti raawwataa jiraniin miidhaan guddaan dhaqqabaa kan jiru akka ta'es odeeffannoon naannicharraa bahaa jiran agarsiisaa jiru. Jimaata kaleessaa jechuun waxabajjii 2025 Iraan kutaalee Israa'el garaagaraa irratti haleellaa kan raawwatte yoo ta'u yookaan haleellaa misaa'ilaa kan raawwatte yoo ta'u kunis kallattii wirtuu teeknooloojii waajjira Maayikiroosooftii irratti akkasumas bu'uuraalee waraanaa irratti miidhaa akka dhaqqabsiifte odeeffannoon gara sirraa baane ifoomsanii jiru. Haleellaa guyyaa kaleessaa raawwatteenis misaa'eloota 20 kan dhukaaste yookaan kan hirmaachiste akka ta'e miidiyaaleen Israa'el gabaasanii jiru. Akka miidiyaaleen Israa'el gabaasanitti haleellaan jalqabaa kan raawwatame Guushdan naannawa Negev fi akkasumas Haifaa irratti akka ta'ee fi miidhaa akka dhaqqabsiises ifoomsanii jiru. Akkasumas haleellaa Israa'el Iraan irratti raawwatteen qondaala waraanaa olaanaa tokko ajjeesuu beeksiftee jirti. Ministeerri ittisa Israa'el Katz qondaalli waraanaa olaanaa Iraan tokko haleellaa Israa'el irratti raawwatteen mana jireenyaa isaa keessatti ajjeefamuu ibsee jira. Qondaalli ajjeefame kunis Sa'aad Izaadi kan jedhamu yoo ta'u kan ajjeefames magaalaa Qoom jedhamtu keessatti akka ta'e himamee jira. Gara biraatiin immoo rakkoo kana gara dippiloomaasiitiin furuudhaaf Iraan guyyaa kaleessaa biyyoota Awurooppaa wajjin Jeenevaa irratti marii gaggeessaa turte. Marii gaggeessaa turaniinis odoo walii hin galin gargar akka bahan dhagahamee jira.
har'a ammoo tarkiitti biyyoota arabaa wajjin marii gaggeessuuf deemti jedhamee jira. Gara biraatiin immoo lolli giddugala bahaa itti fufuun giddugala bahaa balaa hamaaf saaxiluu danda'a. Addunyaafis yaaddoo hamaa ta'uu danda'a jechuudhaan biyyoonni garaagaraa yaada qaban ibsaa jiru. Waaqayyoon nagaa haa buusu jenna. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna. Nagatti nu tura.